Ta poolisii Oromiyaatti kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya isa lammaffaan ammoo gara godina Arsii lixaatti isin imalchiifnee hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf qaamoleen nageenyaa fi hawaasni maal hojjetaa jiru. Keessumattuu qaamolee nageenya hawaasaa booressan irratti tarkaanfilee akkamitti fudhatee godina Arsii lixaa aanaalee akka Qoree, Heeban Arsii fi akkasuma ammoo Gada Basaasaatti tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatamee fi qaamolee nageenyaa fi hawaasni qindoominaan maal hojjetan kan jedhu irratti riippoortarri keenya Ahimat Xaqasaa waan qindeessee isiniif dhiyeessu qaba. Daawwadhaa. Naannoo Oromiyaatti nageenyiif tasgabbiin akka hin jiraanneef uummanni mootummaa irraa amantaa akka dhabuuf hojiileen badii nageenya hawaasaa jeequu danda'an humnoota ABO shaniin raawwatamaa turaniiru raawwatamaas jiru. Qaamoleen hidhatanii Oromoof hin qabsaa'aa jira jedhan tokko tokko qaamolee nageenyaa fi misooma Oromiyaa hin barbaanne irraa ajandaa badii fudhachuun godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti yeroo nageenya hawaasichaa booressan ni mul'ata. Kana hambisuuf waamicha mootummaa abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee Oromoo taasisaa turaniin miseensonni ABO shanii hedduun karaa nagaan harka kennataniiru. Godina Arsii lixaa aanaalee muraasa keessattis hidhattoonni ABO shanii seenuun maqaa qabsoo waraana bilisummaa Oromootiin miidhaan isaaniif maatii isaanii irra qaqqabaa turu jiraattonni aanaalee godina Arsii lixaa kan himan. Inni asii ogalu karuma irratti qabanii ajjeesan. Erga inni dura bosona keessa hojjetama tokko illee hin qabu. Ijoolleen lamaan amma kunoo bararraadheetuma hin jirtu. Gara biraa ta'a hojjetaa nyaatu kan maal godhure ijoolleen lama na bira jirti. Akkasitti jiraanna. Obboleessa kiyyaa fi mucaa obboleessa kiyyaa hunda mullaa kennaa akkasii ajjeesanii sababa saniif rifannee akka sodaannee akkasiin baqannee. Shororkeessaan shanee gocha gara jabina hawaasa nagaa irratti raawwachuun shororkeessummaa isaa mul'isaa ture jedhu. Halkan nutti seenanii nu qaxaqqaxanii nu zarafanii dubartii teenya gudeedanii abbaa fi ilma bakka tokkotti ajjeesan. Obboleessaa fi obboleettii bakka tokkotti ajjeesan. Deebii tariitii amma gubbaa kanatti obboleessa haadha manaa kiyyaa ajjeesan ilmaa fi sallee ajjeesaniiti warra soddaawwan kiyyaa sun amma buqqaanii dhufanii na bira jiran. Misoomnii fi barumsi bilisummaa booda jechuun bakka gahanitti gara jabummaa fi hammeenyummaan bu'uuraalee misoomaa irraanis miidhaa qaqqabsiisaa turuun jiraattonni aanaalee godina Arsii lixaa ni dubbatu. Mabiraat irratti kanuma argitan kana miidhaa nuu jalaa geechaniira. Ibsaa gajeelamaa dhaabnee jirra. Sani amma argameen nuu dhaaban malee gajeelamaa ibsaa dhabneerra maqaa isaaniitiif. Miseensonni ABO shanee nagaan galanis qabsoon isaan argan saamicha ajjechaa fi dararaa ta'uu erga hubataniin waamicha mootummaa fi abbootiin gadaa taasisan fudhachuun kan galan ta'uu himu. Yeroo feesbuukaan ta'inna bilbilaan ta'inna hordofne dhugaa nuuf fakkaate. Haga keessa seenne rakkinoota baay'ee argine. Tokkoffaa rakkinoota mana barumsaa gubu. Deebi'anii lubbuu namaa nyaachisanii haga ofii ajaman tursiisanii yoo birriidhaa dhaba ajjeesu. Deebi'a waraana fedhii hin qabne sagantaa hin qabne duubaatti namatu. Miidhaan ganaa uummata Oromoo irraan hin gahaa biyyan mancaasa jedheetiin hin deemne. Garuu hanga deemeetiin hin jedhetti waan gocha gaarii uummata irratti hawaasa irratti dalagamuu nagarra. Yoo inni horii takka qaba maatiin isaa nama 3-4 waan biraan qabu lafa qonnaan qabu garuu hin qaban nama kana maaliin jiraataa eessaa fuudhee nuu fidaa jedhaniiti hin yaadan 300,000 400,000 irratti murteessan. Namni kun yoo lubbuu isaa balleesse malee yoo maatii isaa waliin lubbuun isaan badde malee waan fuudhee uummata kanaaf isaan kanaaf fiduu hin qabu. Nama hedduu akkasitti galaafataa turan. Osoo nu jibbuu yoo nu jibbus ta'e yoo nu jaalatus ta'e ammoo yoo gara jaalalummaa isaa ofirraa kunneerran isa miidhu jirra akkamiin nu jaalata ree isa jeesu jirra akkamiin nu jaalata adabuu jirra akkamiin nu jaalata. Kana waan ta'eef wanti qabsootana keessa turre hagam bu'aan isii tokkollee hin argine. Uummata qaban birri isaa irraa fuudhan waan gadi hin dhiyaanne nama tokkocharraa amma nama caasaa hiyyeessa du'aa jechuudha yoo qaban kabama takka hin qabne 200,000 fidee hojjannee lubbuu ofiitiin bituuf hiyyeessichi kun fira irra deemee hiphata jechuudha. Eenyuun bilisoomsuuf eenyuun
uummatarra deemsifnee kadhachisiisaarraa waan jedhamu na dhagaan. Azaa guyyaa kaan nama fuudhanii ajjeesi jechuun aan jammaran anumaanuu. Azaa wajjin deemaa waan ta'eef ajjeesuu qabaadha. Deebi'ee manni uummataan gubataa manni uummataa ka gubataa kun eenyuun gubaara waan jedhullee ilaalee bakka yaa'u warra galeeyyuu leenjii marganiiti leenjii deebisaaranii jedhee anta dhufellee hojii kiyya himadhe. Qabsoodha jedhaniitiin deeman malee wanni kun qabsoo miti. Duguuggaa sanyii raawwataa jiran malee. Duguuggaa qabeenya uummataa irraa kaasutti jiran. Duguuggaa dhukaa fi mukatti yoo hambisan malee lafa kana waan biraa godhuuf deemaa jiran. Waan biraa nama tokkoof faayidaa buusuun deemaa jiran. Ofii isaaniitillee jiraatanii waa itti ba'an jiran. Waan tokko wanni isaan furmaata tokko fidan hin jiran. Barnooti hin jiru jechuudha. Tokko lammaffaa deettuunis ni jirti. Namni dhukkubsataa ni jira. Ambulaansiin gara magaalaan kaatee baadiyyaa nu bira dhattuun hin qabdu. Qabamtee naan hin gubamti. Sababa saniifuu miidhaan gurguddaan hin jira jechuudha. Sababa kamirraa kan kennumarraa kan ka'e jechuudha. Akka ofii kiyyaatti amma hubadhee argeera. Eegee arge keessaa deebi'eera. Akka namni kamuu baduu hin dandeenyetti eegumsa taasifamuu fi walsodaa gidduu isaanii jiruun alatti fedhiin hidhattoonni shan eegaluuf qaban olaanaa ta'uu kan himan. Miseensi hedduun isaanii warroota aangoo qaban malee miseensi isaan jala deemu. Ofii isaatii wal sodaatee achi keessa taa'a malee anamma miseensa achi keessa jiru yoo waliin jiraadheetiin jedhe garuu wanni ayyaadaaru karaa ittiin baheetiin gara mootummaatti harka kennadhu yaadaara. Innis akkasuma yaadaara. Inni akkas yaadaaraa hin beeku garuu isatti ibsachuudhaaf anis isa sodaadha. Innis natti ibsachuudhaaf na sodaata. Akkasitti wal shakkanii waliin deeman. Waa walii ganiif sodaatanii anis isin himachuu sodaadhe isinis natti himachuu sodaattanii bifa kanaan wal sodaatee taa'aara malee waraanni adda bilisummaa Oromoo kan jedhan sun galuu fedha qaba. Hundi isaatu abbootii aangotaatii alatti kuuwwan galuu fedha qaba. nama ajjeesuu fi saamuunis dogongora seenaa waan ta'eef karaa nagaan deebi'anii akka galaniif waahillan isaanii hafaniifis waamicha dhiyeessaniiru. Uummata isaanii dhiifama gaafatanii mootummaan dhiifama godhee fi mootummaan qaraayyuu koottaa galaa jedheetiin labsii godhu jiraamti. Akkasuma galanii mootummaatti harka laataniiti eebbaan gammachuudhaan uummata isaanii wajjin osoo jiraatanii bareeda. Miidhaa hidhattoonni shanii hawaasarraan gahan qolachuuf opereeshinii qindaa'aa taasifamee meeshaalee waraanaa fi qorichoonni garaagaraa booji'amuu qaamoleen nageenyaa kan himan. Meeshaa kilaashii gara kilaashii 4 diinarraa boojinee jirra. Shugguxii 2 diinarraa fuunee jirra. Meeshaawwan garaagaraa kan isaan loojistikii itti ta'an iddoo diinni hin jira jedhamee sanirratti ofii kennaa teennee diina aanaa kanarraa lootu galtoo aanaa kanarra yeroo adda addaa seenaa baatu karaa adda addaatiin tankaarfii irratti fudhannee yeroo ammaa kana uummannis bifa adda ta'een odeeffannoo nuu kenne odeeffannoo uummata irraa arganne saniin diina irratti tankaarfii kan fudhachaa jirru ta'uu isaa. Kilaashiin 2 aanaa Arsii Nageellee irra galee jira. Kun ammoo diinni lamaallee kallattii isaatiin harka kennamee jira. Diinni irratti tarkaanfii fudhannee jira opereeshinii walootiin. Diinni irratti tarkaanfii fudhannee jira. Kun ammoo naannoo keenyattis baatii kana keessatti aanaa muunessaa jidduutti qabannee naa kilaashii sakatta'umsa tasaa geggeessuudhaan shugguxii tokko galii gooneerra jechuudha. Shugguxii tokko galii goonee opereeshinii kana keessatti qabannee jirra. Keessattuyyuu amma yeroo ammaan tana hojiileen bal'aan hojjetamaa jiru hawaasa irratti waan hojjechaa jirruu fi kanaaf opereeshiniin kun qindaa'aan kun cimamee yoo itti fuufame kallattii diinni ittiin socho'u yoo dhabamu aanaa fi godinni kun kennee walitti dhiibuu tokko goonee hojjenne diina yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessuudhaaf abdii qabna waan jedhu kana kallattii kanaan qabannee itti deemaa jirra. Dhimma farreen nageenyaa wajjin wal qabatee dhugaa dubbachuudhaaf taanan godina keenyatti mana waan yaaddoo ta'uu miti godinoota ollaa qindoominaan waliin hojjennuunis hojiin babal'aanii fi tarkaanfiin diina irratti seelii diina irratti loojistikii diina irratti istiil hanga riisoorsii isaanii ugguruu irratti hojiin bal'aan hojjetamee jira. Eenyuma kana akka godina keenyatti bakka 2-3tti oomisha diinaaf oomishame irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Asuma aanaa Shaashamanneet irratti hoo xiqqaatee garbuu gara kuntaala 60 kan diinaa to'annee jirra. Heeban irratti gara qamadii kuntaala 10 armaan dura ibseenatti fakkaata to'annee jirra. Isa bichaa sodoon ta'in sosochii maallaqa wajjiniinis wal qabate
baankiidhaan diina kana cimsuudhaaf qaamni ilaalcha diina kana wajjiniin hariiroo qabu hojjechaa jirus namarraa kaanee hanga maallaqa isaan sochoosanitti tarkaanfii fudhannee jirra. Kana bichaa miti karaa loojistikiitiin rasaasas haa ta'u uffata guuttachuudhaaf karaa deeman irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Harkaaf harkattis qabannee olaantummaan seeraa karaa kabajamuu danda'uun hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Qindoomina qaamolee nageenyaa fi qooda fudhattoota waliin hojjetamaa jiruunis haala nageenyaa irratti fooyyeen kan jiruufiin gara fuulduraatiifis cimee kan itti fufu ta'uu qaamoleen nageenyaa ni dubbatu. Qaamolee nageenyaa aanaa keenya keessa jiran bulchiinsaaf nageenya milishaa gaachana sirnaatiif qaamolee garaagaraa waliin qindeebnee kan waan kana hojjechaa turre godinoolee biraa godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaaf aanaa Leemmoo Bilbiloo jidduudha diinni kun kan socho'u. Qaamolee kanaa waliin iddoo diinni miidhaa geessisu adda baasuudhaan marii hawaasaa gandaa haga gareetti geggeessuudhaan hawaasni akka balaaleffachuu danda'u gochuudhaan hojiin gurguddaan gama kanaan hojjetame. Walitti himnee bakka diinni jiru hundatti kenna waan jedhu kana itti gallee bu'aan dhufee jira. Keessattuu qubannaa diinaa dhooginee jira. Diinni naannoo aanaa kana keessa ta'ee aanaa kamiyyuu keessa socho'uu akka hin dandeenye kun opereeshinii walootiin bu'aa dhufeera jechuudha. Naannolee ollaa waliin opereeshiniin qindaa'aan gaggeeffamaara. Opereeshiniin gaggeeffamu kun aanaa Leemmoo Bilbiloo waliin keessattuu sirriitti iddoo bal'aadha waan wal daangessuuf waltaanii miseensa keenyas walittiin opereeshinii bal'aa gaggeessaarra. Kanaaf bu'aan argame immoo yeroo ammaa kana diinni iddoo qubatu dhabee kan garanaaf garas bittinnaa'ee jiru ta'uudha. Diina irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru baay'ee nama boonsadha. Guchiisoo laaltu guyyaa guyyaadhaan tarkaanfiin ciccimaatu fudhata. Humna kana waloodhaan marii tokkoon hojjenna waan ta'eedhaaf hojii irratti hojjechaa jiru dhugaadhaan kan nama boonsudha. Istiin gara keenyatti osoo deemnu aanaan godinni Bahaa Shawaa aanaan tokko nu wajjiniin karaa qindoomina qabuun hojjeta Adaamii jidduu Kombolchaa. Lammaffaa aanaa Muunessaa kan Arsii Bahaa. Sadaffaa aanaa Unqooloo Waabee Agaarfas Baaleerraa Adaabbaa wajjiniin akkasumas aanaan muraasni Nasabofaa wajjiniin qindoominaan hojjenna. Qindoomina kana dhugaa dubbachuudhaaf taanan godina irraa kaasee hanga aanatitti halkanii guyyaa waliin hidhatanii hojjechuu keessatti istiil Adaabbaa keessatti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Muunessas akkasi. Hanqinoota jiranis waliin qorachuu tarkaanfii waliin fudhachuu bu'aa argannus bu'aa waloo keenyaa ta'uusaa sirriitti keessumaayyuu ji'oota lamaan sadeen kana keessatti qaxanaan kun karaa guutuu ta'een kutannoo gaariidhaan gaggeeffamaa jira. Komaandi poostiin asirratti dhaabbate yookaan gibira haayiliin asirratti dhaabbate jijjiirama guddaa fidee jira keessumaayyuu ji'a kana keessatti. Diina qubannaa dhoorkee tarkaanfii fudhatamaa jira. Namoota shaniif riqichaa fi loojistiksii ta'uu hojjetaa turan seeratti dhiyeessuufitu hojjetamaa jiraachuun himameera. Namoota karaa adda addaatiin seelii diinaatiif diina kana karaa dabarsuudhaan iddoo adda addaa irratti karaa dabarsaa turan namoota baay'ee to'atamanii jechi isaanii fuudhamee yeroo ammaa kana faayilli isaanii ragaa qabatamaan adeemsa kutaa qorannaa keessatti haala gaariidhaan bifa tokkoon rikardi ta'ee kan taa'aa jiru ta'uu isaati. Warroota odeeffannoo dildila diinaatiin warra kennan kana to'annee jirra. Isaan to'annee jirra. Naannoo akka aanaa keenya gara nama 4 seeratti dhiyeessanee galmee isaa qulqullaa'ee banamuudhaaf kan qophaa'aa jira. Keessattiyyuu warroonni dhimmoota kana namoota fudhachiisaa turanii nama fudhachiisaa aadaa kanaan turan isaan to'annee irratti galmee qulqulleessaa jirra. Kaawwan garuu ammoo kallattii jedhamuun ijaaramee to'atamee ijaaramaa gorfamaa kallattii abbaa gadaa haadha siinqee irratti saaxilamaa namoonni kunniin ijaaramaa jira jechuudha. Hawaasni keenya caasaa nageenyaa cinaa akka inni dhaabbatuu danda'u waan arge akka caasaa nageenyaa keenyatti himuu danda'u odeeffannoo akka inni dabarsee qaama nageenyaatiif kennuu danda'uuf ijaarsi uummataa karaa gadi fageenya qabuun kan ijaaramee jiru ta'uu isaatii jechuudha. Kan
qaama siyaasaatiif qaama nageenyaa kenna waliin ta'uudhaan odeeffannoo irratti eegumsa irratti opereeshinii irratti yeroo gara yerootitti ijaarsi taasifamee akka isaan of eeguu danda'an akka isaan wal eeguu danda'an diina kana akka isaan qulatuu danda'an jibbiinsa diinaa akka isaan qabaachuu danda'an yeroo gara yerootitti hojiin hojjetamaa jiru hojiin babal'aan isaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana hawaasni nu waliin jira nu deeggaraara eeruu nu kennaara daandii isaan deeman irraa siiqee amma sa'aatii ammaa kana opereeshinii irraan kan wal qabate deemaaru malee uummanni nu wajjin jira wal faana yoo hiriira amma sadarkaa amma irra jiru kanatti uummanni yoo akka amma nu deeggaraatti nu deeggare dhibbaan dhibbatti aanaa kenna sodaa nageenya kamiyyuu irraa qulqulleessuudhaaf qophiidha. Hawaasni godina Arsii Lixaas qaamoleen nageenya cinaa dhaabbachuun tumsaa akka jiran himan. Gara fuulduraatiifillee ammallee qaamolee nageenyaa kana cinaa dhaabannee qaamni nageenyaa nu cinaa dhaabate gara fuulduraallee sochiin nageenya diinaa yoo ka argamu taate ofirraa dhoorguu fi qophii. Mootummaan cinaa keenya dhaabatee nus mootummaa cinaa dhaabannee akkasi balaaleffannee wanni suni tasgabbaa'ee ammaa waggaa tokkoo guutuu faanti isaaniitu nu keessa jirtu nu keessa illee baatu. Nageenya godinichaa mirkaneessuuf maatii miseensota poolisii fi milishoota wareegamanii jajjabeessuuf hojjetamaa jiraachuus dhageenye. Akkanattis humna qabnuun cinaa dhaabbannee maatii isaanii san cinaas dhaabbannee kan deeggaraa jirruu fi maatii isaanii saniif ammoo waan galtee ta'u boruu isaan waan irra dhaabbachuu danda'anis kan kenninee fi ta'uu isaati. Isa kanas maatii kana yaamnee sadarkaa harkaan geennee maatiinis dhimmicha diinagdeedhaan wal qabatu harka isaaniitti qabatanii kan hojjetaa jiranii. Miseensonni ABO shanii hedduun karaa nagaan harka kennachuu himanii namoota galuu didanii ajjeechaa fi dararaa uummata Oromoo filatan irrattis abbootiin gadaa murtee dabarsuu odeeffanne. Yoo abbaa gadaatiin bula jedhe gosa coofiraatiin jiraadha jedhe ilma gosaa jedhe akka galu waamicha goonaati. Yoo gale hoo hin jiraaniin isa ajjeesuu hin jijjiin akka irraan kaane mootummaa irraa abdii qabna. Waan ka gale akkasin nagaan galeef ammallee akka dhufuu waamicha goonaaf yoo didame hoo dhiigni isaa bishaan garaan isaa ka biyyeeti duddi ka aduuti allaatti nyaata malee hin awwaalamu baamudii awwaalaan qabu wayaa awwaalaan qabu taaziyaan ta'aniif eebban qabu ka jedhu taree jira kana beekee galuu qabu. Godina Arsii Lixaatti hirmaannaa hawaasni nageenya keessatti qabuu fi kutannoo qaamolee nageenya godinichaatiin nageenyi waaraan argamuu danda'eera. Hojii nageenya kabachiisuu xiyyeeffannoon hojjetamaa jiruun bu'aan argamaa jiru jajjabeessaa waan ta'eef cimee itti fufuu qabaan dhaamsa qophii keenyaati. Daawwattoota keenya tokko lama jennee wal duraa duubaan oduulee